Tole barattoota mee waan hanga ammaatti baranne keessaa gaafin isin gaafadha. Namni deebise badhaasa qaba jechuudha. Mee namni naaf deebisu jira? Tole abdii isaa mee gaafin ani si gaafadhu naaf deebista? Gaafin ani si gaafadhu naaf deebista? Tole waan feetan na gaafadha barsiistu niin deebisa. Wanni dhibu tokko sin jiru waan isin barsiistan hunda qabadheetiin jira na gaafadha. Tole gaafin inni calqaba dubbachiiftoota afaan Oromoo 5 himii. Irran si deebi'a dubbachiiftuu qubeewwan dubbachiiftuu afaan Oromoo 5 naaf himii jetti gaafin calqaba. Mee naaf himi abdiisa. Barsiistu mee gaafii irra naaf deebi'a. Naaf hin galle irra naaf deebi'a mee yeroo tokko. Tole sirriitti na dhaggeeffadhu irran si deebi'a. Dubbachiiftoota afaan Oromoo 5 naaf himi. Dubbachiiftuu afaan Oromoo qubee afaan Oromoo 5 naaf himi. Gaaffiin kun ulfaataadha barsiiftuu naaf hin galle gaafii biraa osoo na gaafatte. Tole gaafii biraan si gaafadha. Gaafiin biraa maal inni? Qubeewwan afaan Oromoo keessaa qubee dachaa naaf himi. Qubee dachaa. Qubeen dachaa afaan Oromoo meeqatu jira? Qubeewwan afaan Oromoo keessaa qubee dachaa naaf himi. Amma gaafii salphaa na gaafatte barsiistu. Qubeen dachaa A, E, I, O, U. Yaa Rabbi kiyyaa. Waggaa guutuu kan si barsiisaa bahe qubee dachaa himuun hin dandeenye. Maali garuu maal jechuu waan akkana? Amma deemii abbaa kee fidii kottu. Kana ta'uu baannaan hanga torbee tokko, hanga ji'a tokko, hanga waggaa tokkootis kilaasii kiyya hin seentu. Abbaa kee fidii kottu. Abbaa kee fidii kottu. Abbaan kiyya waa'ee qonnaa fi waa'ee jireenya koo malee akkamitti waa'ee dubbachiiftuu fi dubbifamaa beeka. Abbaa kiyya yoo fide gaafachuu fi gaafii ana gaafatte kana isas gaafachuu yoo barbaadde ta'e hin fidu abbaa kiyya. Gurbaa maaliif galtee osoo sa'aatiin barumsa bayan hin gahin maal taate? Namaa wal dhabde moo maali sa'aatii kanatti qaba galte? Lakki abba barsiistuu teennatu gaafii ciccimaa na gaafatte saniifin gaafii dadhabnaan na ariite abbaa kee fidii kottu naan jette isin fiduuf hin dhufe amma. Kanaaf dhufe abbaa. Maal hin deebistu ree moo gaafii deebisuu dadhabde? Gaafii akkamsi gaafatte duuba hin deebistu ati? Waan baratte kamitti deebisuu dadhabda? Maaf hin deebisin? Lakki abbaa gaafii baay'ee ulfaataa na gaafatte. Gaafii ani kutaan lamatti baradhe har'a na gaafatte. Ani irraanfadheen jira erga kutaan lamaati waan irraanfadheef har'a na gaafatte. Dubbachiistuu afaan Oromootii fi dubbifa qubee dachaa afaan Oromoo naaf himii naan jette. Ani immoo yoo deebisuuf sirrii miti naan jette. Kanaafin isaan fidii kottu naan jette isin fiduu dhufe abbaa amma. Barsiistuu mucaan kiyya mucaa cimaa ture maaliif ariite? Gaafilee ciccimoo isa gaafattu namoota biraa maaliif hin gaafan? San irraa moo kanaaf gaafii inni kutaa barnoota inni kutaa lamatti barate har'a yoo gaafattu si maaltu sitti dhagama? Kana booda mucaan kiyya mana barnootaa hin dhufu anatu bakka isaa taa'ee barata. Nagaatti kanuma isin jechuu dhufe amma akka na barsiiftu bakka isaa bu'ee barachuuf dhufe waan na gaafattu hunda deebisuuf hin dhufe. Hayyee gaariidha taa'aa baradhaa. Haa ta'uutii iddoo mucaa keessanii sana taa'aa baradhaa. Mee gaafiin isin gaafadhaa. Gaafii cimaas miti gaafii waa'eedhuma hojii keessanii isin gaafadhaa. Mee ta'a hundumaafuu ni mari'anna. Tole gaafis hedduu isin gaafadhu. Mee baacoo fi qoosaa tapha gabaabaa akka naaf himtan barbaada. Mee tapha gabaabaa naaf himaa. Tole kun waan baay'ee salphaadha siifin himaa maal seete bara dur jedhanii duri jedhanii abbaa manaa fi haadha manaa baay'ee wal jaalatantu ture isaan lachuu baay'ee dulloomanii turanii. Maarii guyyaa tokko osoo mana isaanii keessa taa'anii galgala taa'anii osoo haasayanuu mana iddoo abiddeetti bobeeffatan taa'anii osoo haasayanuu abbaa manaa isaanii of dagatee jaarsichi dhufuu tas godhee beektaa. Yeroo kana haati mana beekaatuma usteetuma bira dabartee waan bira haasa'utti fuftee achi booda ammas dabalee abbaa manaa tas godhee beektaa. Osoo inni akkas gochaa jiru ammas haati manaa irruma dabartee. Amma sakata saatee haati manaatis ofirraanfatteetuma
osuma teessuu dhuufuu xarr gootee beektaa? Hoggaa isheen xargootu kana beektee abbaan mana isheetis useetuma irra darbee beektaa? Yeroo kana irra darbeetuma yeroo lammata sammas dhuufuu kana xarr gootee beektee achi booda abbaan mana sadaffaa irratti obsuu dadhabee har'a jiini kun xarriin meeqaa jedhee gaafate beektaa? Isheenis yaadichi galee fi tisaasirraa eegalii lakkaa'e kaanii argattaa jetteenii jedhama. Dhugaa qoosaan keessan kolfaan nama ajjeesa baay'ee tokko galatoomaa guddaa galatoomaa ilma keessanis fidaa koottaa anatu isiniif barsiisa isiniin jedha guddaa galatoomaa galatoomaa. Hey!